Ishee kanadha. Isii kana tokkummaa koo. Okay, okay. Ishee kanadha miti? Aizo, abshir. Okay, abshir. Okay, ummata keenya kabajamoo wal jala jiraatte please eenyunu godhi TikTokii wifi na jeeqaa jira akka itti bilbila ilaaluun dhabaa jira. Yoo jala jiraatte jira naan jedhi naa barreessi karaa keessooti. Lakkoofsa bilbila ishee naa ergime. Abshir. Aizo. Lakkoofsa bilbila ishee naa ergi. Duwwaa 943 kan haadhaati kun isinis itti qaqqabamti garuu. Okay, eessatti isin amma biyya keessatti? Biyya keessatti abbaa manaa wajjin heerumte. Qoy aande qoy yeroo tokko naa obsi TikTok ishee naa barreessi yoo naa argaa jiraatti obboleetti kiyya naa barreessi si ilaalaan jira naa barreessi suuraa keenya guys suuraa isaa waliin qabdutu jira inni dhufa abshir jaalalli gaa farda jaamaadha jaalalli farda jaamaadha aizo abshir ijoollee sirriitti koppiliin godhaati naa obsaati TikTokii koo jalan seenee fooloora si barbaadadhaafanii argadheera anatu si sosobare anatu si abshir imboin abshir aizo si awwalee musammaa isa kanaan walitti sinaqe awwalee musammaati kan rakkoo kana qabu waan jedhu kaasee ture icciitii dabarse natti fakkaata awwalee musammaa rabbiin okay meena laala TikTokii si jala seenaan jira neetworkiin baay'ee waan na jeeqaa jiruuf warri kaan sirriitti koppiliinki naa godhaati okay awwalee musammaati dubbii kana kan walitti naqatee dhaqeen bakka mana xalabaan turre barraa turte xalabaa dhaabate barraa galte hojii barraa hojjetti achi fudhadhee wajjin dhumne fudhadhee dhufe soomnis jala ga'eera akkuma nam tokkootti isinis gara islaamummaa kana nan dhufaatte yookiin dirqisiisee miti fedhii isiirraa waan ka'eedhaan gara islaamummaa kanatti nan dhufenna eshi jedhee anis sheekota waame mucaa wallaggaa wayii jira Samiir jedhama hin beekti kunoo isinis Samiir suni akka nam tokkootti isa tachi ture inni hojii mazaraa hojjeta ijoollee wallaggaati jaarsolii yookiin sheekota akka imaaraatii keessatti argamanu naannoo Aleen jedhamtu imaaraatii Dubaay keessa Aleen hin turre sheekota fide ashaadaa qabachiise ansaatii sanattis reefanii yookiin karaa lafaan naqee viizaa paaspoortiin qabu mattaawqaa Itoophiyaan qabu ayyamanii irraa ka'in Dubaay seenanii yeroo sanatti jechuudha chaansii makiinaa jala xaawulaa naqadeen seenee beektaa hukummaa. Kaza hojii wayiin hojjedhan ture hojii sanarraas bahee mana wayiitti intala wayii jirti intala sana biratti fudhadhee galee ashaadaa qabachiiseeni ashaadaa qabattee wajjiniin utuma jiraannu intala sanaan xiqqoo walitti bu'anii siyaadha mana jaazaatiin ani immoo guyyaa gaafa sanaa rabbiin akka nu wakkalamu annama qarshii tokko ofirkaa hin qabne kunoo isinis jirti ajjala diraama 2,000 wayii ijoollee isii biraa fuudhee ijoollee wayii ambaadiyaa keessan deema ergiina Aleen itti galee gaxarii keessa deemeen bakka Baangaalii bakka Suudaanii hojii gaalaa hojii mazaraa hojjetanu nan deema nin barbaada masuulota bira deemeen hojii barbaada achumaan hojii wayii hojii gaalaa arge ijoollee nama fudhaqee galchee Razzee jedhamnaan ijoollee Shaashamanneeti isaan taaskii isaatiin fuudhee dhaqee galchee diraama 2,000 argadhee intalli mana jaazaa akka dhaabaate han immoo isiin akka ganamaa baati annaniif isin birri tokko birri yeroo na bira dhuftu qarshii qabdi dhugaadha kun na birarti qarshii way fudhattee dhufte qarshii sana yaa'u jiruu biyya ormaatii qarshii biyya ormaatii nama harkas hin taa'u qarshii sanas isiinis akkuma anumaaf si walumaan utuu bazzarru finne kaza sanaan booda anis qarshii diraama 2,000 argadhee intalli mana jaazaa sun ana ofiisii bichitee mana sanatti dhiiftee ofiisiitti baatee kutti siif galee tokkummaa anaafisi nulamman
abbulee jedhamnaan ijoollee wallaggaa wayii kan biraan nu bira jira. Diraama 2000 ofii kootiif kiisii kaadheen jira. Isiidhaan dhufee mari'adheen. Isii biraan fuudhee deeme ijoollee san dhaqee baadiyyaa hojii galchee. Maal goona birrii mana namichi bilbila dubbatu biraa deemi dubbatu. Saalis godhaara qoonni itti dabalate. Maal goona yaada manaa koo maal goona birrii mana jaazaa kana kaffallamoo akkam goona inni waliin mari'anne utuma nu waliin mari'annu waltumanii turan dinnicha jedhamti isiin ijoollee jimmaati. Anu sobaasii isiidhaan waloleen ture. Kazaa sanaan booda isii kanaan waltumanii turanii achumaan shaanxaa kootii fi shaanxaa isii bichitee mana sanatti keessatti dhiiftee nu biraa kuttee intalli siin mana jaazaa kun. Ani ibsii wal qabannee mana mucaa godinyaa kootii dhabnee achi bullee utuma waliin jennu deemnee mana naannoo guyyaa 4 guyyaa 5 bullee abdii jedhamnaan ijoollee maannaatiin mucaa hiriyaa kiyya Dubaayiidhaan wajjin qabnee utuma mana isaa teenyu waliin mari'annee mana jaazaa qabanne. Siif galee tokkummaa diraama kun hundee eegani kaa godhatteeti jechuudha wanti ta'aa jiru kun hundi. Eegani kaa godhadhee asallamtee jechuudha. Eegani kaa godhadhee asallamtee diraama 500 wayii moorraa liqeeffadheen ture ani siirraa jechuudha. Siif galee diraama 2000 hojjetadhe sana keessaa diraama 500 siirraa liqeeffadheen ture. Diraama 500 sana yeroo nikaa sana irraa liqeeffadhee ture. Diraama 500 sana kenneefi 500 ofirkattan bisee mana mucaa godinyaa kootii dhannee mana jaazaa. Achumaan isinis diraama 500 kennite. Diraama 500 nikaan kenneen. Yeroo sanatti namni shawaa kiinuun ta'a akka shari'aa keenyaatti miti diraama 500 irraa liqeeffadhee. Intaa. Bishaan intaa kuma 25 bar intaa bar. Yeroon ilaan dubaan dubbadha miti intalli kun yeroo na jaallattu qabeenya kiyyaaf jettee natti hin dhumne arrabbii kiyyaaf isa kan arguuf. Nambaa tokkummaa yoo isaa dheeressatee nambaan kunaasee fitu. Nambu'aan chaa'u nagaan tura. Kana tokkummaa koolaa. Okay, qoya gaggaba obse. Mee akkana goone qoy. Isini waan dubbattu qabdi waan ta'eef gaafuma si gaggaafadhaa cuunfaa keessaa fuunee siillee gaaffii gaafannaa. Obboleetti kiyyatillee yoo haqa qabda ta'ee namni haqa kee jallisu hin jiru. Anas ta'ee abbaan fedhe obsee wantan sii dhaamu. Anis haqa keen jallisu rabbiin na argaa haqa jallise boraqni hoo jallachuu mana. Mucaan boo'eef dubbateef dheeresseef gabaabseef osoo hin taane obsiitii akkuma isaa kennine dabaree siif kennina waan ta'eef ati immoo obboleetti keenyaa nu biraa kabaja qabda isaa walitti buutu malee jechuudha. Waan an gaafadhutu jira waan ta'eef mee gaafuma si gaafadhaa. Okay, Dubaay keessatti wajjin turtan moo qabamtanii biyya galtan kallattumaan naa gaggabaabsi. Okay, asaan si gaggabaabsa. Waan isin araartuufis rakkoon qabannan gaggabaabsa. Dubaay keessa osoo mana jaazaa wajjin jiraannu sanaan booda mana jaazaa wajjin qabannee mana jaazaatti indoo maala gaariidhaan wajjin jira. Yeroo aniif isiin wajjin mana jaazaa qaban kunoo kanatti bishaan dhugaa turre. Firaashii lamatuma firaashii sadii bitannee wajjin kanatti bishaan dhugna. Rakkina akkanaa wajjin dabarsine siif galee tokkummaa. Sanaan booda osuma jennu ijoollee sassaabbannu tuusa saabbannu abbaa mana jaazaa taane an duraan yeroo tokko qabamee bahee sanaan booda 10 ji'a yuunguun achiin allamii isii wajjin nu tuuramnu dhuftee shortaan nu fuute Itoophiyaa nu galchite. Itoophiyaa kana dura bu'ee isiidha. Siif galee tokkummaa. Isiin na dura Itoophiyaa buute ani waan paaspoortii hin qabnee fi karaa lafaa waan an dhufeef achi keessa taa'ee mana hidhaa keessa taa'ee tan ijoollee bakkee jiran jechuudha Dubaay keessa. Yaada manaa koo waa tokko itti naa'imaa hidheetan ijoollee mana hidhaa dhufanii ba'an haadhaaf abbaa koo bira dhaqin jedhaan ture nan siif galee isiin immoo achi ergi Itoophiyaa buute 10 moo maal 20 wayii hidhamtee Itoophiyaa buute haadhaaf abbaa kootiin haasofti waliin haasa'u ergiin anjaa tokkoo fi guyyaa 10 immoo maal hidhamee baheetan iyyuu fudhadheen maatii sii biraa fudhadheen Itoophiyaa galee Itoophiyaatti immoo dhumnee biyya keenya wajjiniin haala gaariidhaan jiraataa turre. Kazaa sanaan booda Jimmaa teenyee Jimma jiraataa turtanii? Maatii koo bira turre dura. Maatiin koo bakka nan deema jettee jennaan haati abbaa. Eessa turtan? Dura biyya turre, biyya keenya turre tokkummaa. Maatii koo bira turre. Maatii wajjin maatiin eessa gaatiraa turtanii waliin? Gaatiraa turre waliin. Eeshi sana booda maaltu ta'e? Sana booda bakka nan deema jennaan deemuudhaaf jedheen maatiin koo bu'anii jaallatu baay'ee jaallatti. Haati koo hadha siin xalaata godhatte. Abbaan koo hadha siin xalaata godhatte. Abbaan koo gaafa siin biraa deemtu
Shenyuu dadhabee karaa biroo naanna'ee ba'uu jammare. Hin jaallatte haati koos hin jaallatte dhibbaa dhibbatti jaallatti siif galee haadha garuu jaraddiina ta'e faadha kooti abbaa kooti faadha kooti si dhaaxxalaa ta'e. Kan jiraara kun gubutti deebinaayyee. Siif galee tokkummaa Jimmaa wajjin turre kaza Addis Ababa Jimmaa takka teenyee Addis Ababa gallee Addis Ababaattis Aggaaroo hoteelii bakka jedhamu atoobis taraa ta'aa turre utuma jennu Kwaatari tan ergeeniin akkana yaa abbaa manaa koo naan jette akka nam tokkotti. Biyyi kun hin jabaata jireenya isa targaa jirtudha dhannee biyya Kwaatarii deemeen dhannee waliin jijjiiramne deebina jette achumaan Shenyaan biyya galee mootarii Apaachiidhaan paatroolii mootummaatiin wal tagaacca'ee hidhaan ture ji'a lama waysiif galee tokkummaa koo. Eeshi. Kaza sanaan booda akka dhatteenis kunoo mana madaamiiti aramni waan ani amrii garaatti godhadheedhaa fi bizaana hojjechuu hin dandeenye biyya na galchuu fi maaludha jette. Maal gochuu hin danda'are waan sirraa fagaate. Ulfa turte naasi biraa deeltu. No ulfan turre jecha sirraa malee ulfan turre si fagalu. Akkana jette mana kontiraataa. Bojoon nan bu'a dhugaa. Maal rakkoo qaba maal obsee xumura dhageenya irra bar. Nu dhaga'i koobsi ka maal akka nuti si tokkummaa obboleessa koo mee gaafadhaa Mubaarik kun ak jala jira gaafadhaa shannan callisaa yuusiin gaafadhaa. Wanni itti qoddasaa maal dubbadhu bakka nan bu'aa naanuu dubba. Akkana goon. Obsi akkas goon. Obsi akkas goon. Qoy waasi gaafannaa ishi. Okay. Monitorii deebisaati. Okay. Nu deebisaa monitorii. Obboleessa koo waa tokko tisiidhaan hin deemaan. Shamarrii jireenya si uumaadhuma siitti yoo aarteyyuu dhiiruma qoftoon kostor jedhee akka dhiiraatti taasisuu fi akka ati mucaa silamaa fuudhatti galte erga ijoollee taate. Erga amma fuudhatti galte kanas bakka jettee teesse warabba alkaabaa haqati akka jettuun sirraa fagaataa deemti. Na amani. Ammati gada mataa buuteen tish kun maal jetti dubartiin amalas dubartii dhagaafadhaan. Dhugaadha mubee. Maali mataa cabsitee kan teessaa deebaako. La hawla wala. Mubee waan na gaddisiise jiraafan mataa gaddisiise. Waa tokkoon gaddisiin jedhee si gorsee obboleessaatti si gorsee hin gaddiin bakka yoo rabbi minaanii bishaan keessa tokko godhe rabbi walitti na deebisu an nan jaalladha. Yoommoo isaan moo waa tokko sitti moo. Mubee. Egaa waa sitti bara waa siidhaa mara gifadhati achi annatti nimini si hubadheera. Haadha manaa keetti itti balleessite keessoon keessa hin jedha taanaani. Dhaggeeffadhu. Seera argachuu itti asirratti. Sodaachuu itti asirratti. Akkana jennaan lakkee hojii hin jiraan. Hojii hin qabna. Maal? Eebba yaasuma nattu? Eessa? Lakkee waamne. Na waamina darbaan dabarsa na waamina lamin kan malika biyya kanaan taane. Kanaafuu bakka tokko noqon akkana waamne. Kanaafuu jennaan maa inni sittani madawale. Maaltu jira? Obboleessa koo akka ta'e of qabi. Yoo itti balleessummaa wayii keessoo keetti dhaga'ame haadha manaa keetti deeffachuudhaaf xiiqiidhaan miti. Mubee seensisi ajjala jirti seensisi. Mubee yookaan monitorii biraa seensisaati ajjala jirti. Galchaanii xiiqiidhaan miti. Si galee suutaa haasa'uudhaan badii ofii gaabbuudhaan maal jechuudhaan dubbii walitti dhiyaata malee. Atammatu hin deeffattaa yookiin immoo hin deebi'a jettee akkati gammaddeen tanaattu nama. Erga deeffachuu immoo barbaadde egaa waa danuun haasa'in. Monitorii deebisa. Ana siin jedhe. Waan danuun haasa'in. Nama kumaatamatu taa'ee dhaggeeffataara. Nama kumaafur. Nama kuma fudhisi dubartiin iccitii ofii wallahi haadhaaf abbaa ofii akka dhagaanu barbaaddu amala jaraa keessa jireenya mana keessaaf jireenya ofii akka haatiniif abbaatti himamuun barbaaddu dubartiin. Kanaafuu aga danda'ame of qabi. Gara deebii lakkoofsa babarreessi obse. Waan inni asirratti dubbatamu mallee hin dubbati maal ta'us hojiin dabarsiteetta. Mubee dhugaadha siifa galu. Kanaan irraa dubbataa jiru mubee koo dhaggeeffadhuute. Madaa irraa keessaati malee madaa onnee keessaa si mataan jiru asiif agalu. Waan barbaade dhufteetu sinnaa himattee
tokkoffaa irratti mubee ani obboleettii akkasii manaa qabaan durba jechuun anaaf haadha kooti obboleettii kooti siif agalu mubee ko isiidha kaseene mubee isiidha mana biraat isiidha ate bro atara mana keetii deeffachuu barbaadda miti dhibbaa dhibbatti nan jaalladhaani nan mee isi waa gaafa deeffachuu barbaadda miti dubbachuu fedhii qabdi waan ta'eef himachuurraa himatami hiisi haa himattu ati himati ana siin jedhu rakkoon si waan barbaadde baaftee himattu waan bareeddu ati himatin warra kee aga danda'ame of qabi ayyee isiidha carraa isiidha kennina sila dubbataa ture waan ta'eef obse amma miyuuti irraa bahi obse obse mubee anamo kan isheeti obse miyuuti irraa bahi miyuutii irra jirti atti mul'atti ana اوكي نبران دو كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا كم؟ كنو جرتا؟ والله.